Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oromoo istuudantiga arraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya histirii kutaa kudha takkaffaa yuunitii torbaffaa paartiisaa jaaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gaman maangaa viidiyoo laakshar gochuu jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatti faaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessaniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatti hin dabalamin ammoo barnoonni kallattii isin bira hin gahu waan taateef sabskiraayib gochuudhaan maatii chaayinaalee keenyatti dabalamaa barnoota keessan guutummaan guutuutti asiin hordofuu dandeessaniin jenna. Kanaaf gartee gaa arraan tana ammoo yuunitii torbaffaa paartii isa jaaffaa zeggadaa yookaan gartee gadaa systems of the Oromo waan jawu jechuudha. The indigenous practice of the social yookaan gartee political organization systems of the Oromo population kan jawu jechuudha. Inni kun baay'ee isaa diteeyilii waliin gallaallaa jechuudha gadi fageenyaan jechuudha. Kanaaf gartee viidiyoo laayik gochuu akka hin irraanfanne asumaan isinitti himaa jechuudha. Kanaaf gartee zeggadaa systems is indigenous yookaan gartee indigenous yookaan democratic social political institutions of the Oromo people jennaan jechuudha. Kan gartee sirni gadaadhaa siistama yookaan gartee indigenous democraticidha yookaan egalitarian yookaan gartee sirna dimokiraatawaa kan jennuun sanidha jechuudha. Sirni indigenous yookaan sirna dhalattoota biyya keessaa hawaasummaa fi akkasumatti gartee political institutionii dhaabbata hawaasummaa fi gartee politikaa yookaan siyaasa Oromoo tahee kan gartee sirni gadaadhaa indigenous democratic ta'ee yookaan gartee the indigenous government yookaan indigenous democratic government jennaan jechuudha. Karaa biraatiin mootummaa yookaan gartee dhaabbata akka dimokiraatawaatti ilaalamudha jechuudha sirni gadaa Oromoodha jechuudha. In the past the systems is regulated the interpolitical, social, economic and the religious life of the Oromo people. In the past yookaan yeroo dabre keessatti sirni kun gartee sirna yookaan regulate godhu jechuudha. Interpolitical haala siyaasa Oromoodha, haala gartee diinagdee Oromootii fi haalli hawaasummaa Oromoo fi haalli amantaa jireenya Oromoodha sirna gadaatiitu regulate godha jechuudha. Sirni gadaa haala gartee Oromummaa keessatti akka gartee bulchiinsa keessatti, ikoonomisii keessatti, hawaasummaa keessatti, siyaasa keessatti kan isaan fayyadaa turedha jechuudha. Kanaaf gartee zeggadaa systems was inscribed to UNESCO kan gartee kan galmeeffamedha. Bara 2016tti gartee intangible or intangible wanta yookaan touch hin taane yookaan wanta harkaan hin tuqamne jechuudha. Intangible gartee intangible world cultural heritage irratti gartee habbaa 11ffaa ta'uudhaan isa dura habbaa 10tu jira 11ffaa ta'uudhaan intangible wantoota intangible yookaan gartee aidoo wanta gartee akkumatti akka sirna gadaa kanatti yookaan wanta bu'uuraan yookaan biyuldiingiidhaan hin argamne jechuudha. Wanta gartee hawaasummaa keessatti duudhaa ta'ee argamu habbaa 10 keessa jiru inni 11ffaa irratti galmeeffame yuuniskootti jechuudha. Kanaaf gartee under the Gada systems newly born generations of the Oromo children are expected to pass through the seriously Gada grade that is succeeded of other every 8 years in assuming military, economic, political and the ritual responsibility. Kana jechuun bar sirna gadaa Oromoo keessatti newly yookaan gartee born generation daa'imni yookaan namni dhalate tokko children daa'imni dhalate are expected pass through gartee namuutu karaa ittiin dabru qaba jechuudha. Eessa keessatti sirna gadaa keessatti dhaloota irraa kaasee hanga inni itti gartee sirna gadaa daddabraa deema daddabraa each other succeeded each other every 8 years waggaa 8 daa'imni dhalate kun waggaa 8 sirna gadaa haaraa seenaa deemaa jechuudha. Assuming to military hoogganaa waraanaa ni kan akka abbaa duulaa economic and political ritual responsibility hanga abbaa gadaatti deemaa jechuudha. Hanga gartee responsibility yookaan gartee ritualiif keessaa qabu kan deemudha jechuudha. Sirna abbaa gadaa eebba kannuu fi akkasumatti gartee hanga gartee abbaa amantaa yookaan gartee qaalluutti deemaa jechuudha daa'imni jechuudha. Each of the members of the Gada grades performed in the different capacities of to the society's whole. Gartee mambaroonni yookaan gartee miseensonni gartee sirna gadaadhaa kun different capacity qaban namuutu gahee mataa fi qabanii jechuudha hawaasa keessatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf gadaa gradii fi individual age yogguuniif laalle dabballee kan jennuun nama 0 takka 0 hanga 8 kan jiru daa'imni dabballee jaama. Gammee xixiqqoon waggaa 8 hanga waggaa 16 daa'imni jiru maal jaama? Gammee
xixiqqoo jaama gammee gurguddoon daa'ima waggaa 16 fi hanga 24 jiru kuusaa jechuunis akkasumatti gartee dargaggeeyyii waggaa 24 hanga 32 raabadooriinis akkasumatti 32 hanga 40 gadaa kan jennuun abbaa gadaa yookaan ritual responsibility kan jennuun sun waggaa 40 hanga waggaa 48 tti bulchaa yookaan sirna siyaasaa fi akka gartee itti gaafatamummaa qabuutti waggaa abbaa gadaa kan ta'u namni amata 40 booda jechuudha. The full cycle of the Gada grade system is 10 grade which is divided into two periods of the 14 years. Sirni gadaadhaa grade 10 qaba akkasumatti gartee bikka lamatti addaan qoodama was divided into two period yookaan gartee period 40 yearidhaa lamatti addaan qoodama jechuudha. Period gartee 40 lamatti addaan qoodama. This is the first 14 year waggaawwan 40 jalqabaa jechuudha. Gada of the father gada abbaa yookaan and has particularly names kan qabudha yookaan gartee gadaan 40 gartee gadaa yookaan gartee particularly namni gartee keessatti hirmaachuu danda'u waan hunda keessatti waggaa 48 bira gool kutte abbaa gadaa yookaan gartee bulchaa ta'a jechuudha. The second 40 year waggaawwan 40 lammaffaadha jechuudha. Gadaa of the son gadaa ilmaati also had their own name kan maqaa ifii qabu jechuudha. The newly born infant daa'imni dhalate tokko always enter system of gadaa keessatti ni seena. Exactly 40 year tti seena jechuudha. For gadaa grade keessatti ni seena. Behind of the father regardless of the age of the father idhaan seenuu danda'a jechuudha. Sirna gadaa keessatti daa'imni dhalate tokko jechuudha. Kanaaf the movement of the 40 year cycles sosochiin gartee yookaan movementiin waggaa 40 jiru kun repeating itself after every 8 year 80 yearidhaan bikkattiif deebisa jechuudha. Hogguunii fi waggaa 8 ta'e sirna gadaa kanarraa kaan ceeta. Hogguunii fi gartee dabballeerraa gara gammee xixiqqoorraa gammee gurguddoorraa gara kuusatti waggaa 8 akkasi ceetaa jechuudha. Kanaaf the Gada government is called the Chaffee Assembly was also set up by the official elected from the among the members of the Gada. Kana jechuun the Gada government yookaan sirni gadaa mootummaan gadaadha yookaan caffee bikka jennuun yookaan assembly bikka walgahii itti gaggeessan qaban was also set up of the official elected achitti filatama jechuudha. Official elected yookaan gartee namni bulchu assembly caffee bikka jaamtutti yookaan gartee filatama from among the members of the Gada. Miseensota gadaa keessaa gadaa government mootummaan gadaadha eessatti filatamaa jechuudha. Assembly bikka gartee walgahii itti gaggeessan caffee bikka jennuutti keessaa filatan. The caffee function is at local regional and the central levels based on the democratic principle. The caffee function yookaan faayidaan caffee sanii yookaan faayidaan assembly bikka walgahii itti godhantuni local akka naannootti yookaan regionalitti centers of level gartee based on the democratic principle qajeeltowwan yookaan sirna ulaagaalee sirna dimokiraatawaa qabaattee tan function yookaan bu'aa guddaa kannitudha yookaan caffeen tun jechuudha. Gada officials were elected on the base of their ability. Gada yookaan ability yookaan government yookaan namni gartee gadaa keessaa filatamu sun maal irratti hundaa'e jechuudha. It is the based on the ability dandeettii isaa irratti hundaa'uudhaan filatama. The qualifications akkasumatti gartee qualificationii namni sun qabu cimeenya yookaan elections of including oratory yookaan knowledge qaba. Namni kun dhiro beekumsa qaba. Akkasumatti of history traditions waa'ee seenaa yookaan aadaa Oromoo ni beeka. Akkasumatti societies waa'ee tradition yookaan aadaa hawaasa Oromoo ni beeka. Past military achievement milkaa'ina yookaan waraana gartee dabree irratti yookaan argame akkamitti warmicha achievement akka argachuu danda'amani beeka. Akkasumatti recognizably potential akkasumatti for future leadership irratti akkamitti gartee hoggansa isaa akkamitti gara fuulduraatti cimsuu danda'a waan jaamuu irratti abilitiiwwan yookaan dandeettiiwwan kana irratti hundaa'eeti filatama malee sirna gadaa keessatti namni akkumatti gartee hin filatamu qualification ni qaba. Akkasumatti namni kun gartee oratory yookaan wanta afaan hin himamu seenaawwan adda addaa ni beeka. Knowledge history yookaan seenaa beekumsa history ni qaba. Beekumsa seenaa ni qaba. Aadaa Oromoo ni beeka. Achievement yookaan waraana dabree irratti akkasuma milkaa'ina akkatti argamsiisan ni beeka. Fuula duratti akkamitti hogganuu danda'a waan jaamuu irratti ilaalameeti filatama abbaa gadaa keessaa namni biyya bulchu jechuudha. Kanaaf the highest authority of the Gada government was vested and the abbaa boko or abbaa gadaa jennaan jechuudha. Namni aangoo olaanaa qabu namni jabaa yookaan namni gartee filatamu sun abbaa boko yookaan abbaa gadaa jennaan jechuudha. Fathers of the Gada abbaa gadaa jennaan or spokes jennaan jechuudha. Spokes
spokesperson yookaan gartee nama gartee dubbachuudhaaf yookaan sirna gadaa irratti yookaan gartee abiliitii hunda qabu jechuudha. Kanaaf gartee namni filatamu sun high authority aangoo olaanaa kan qabu abbaa bokkuu yookaan abbaa gadaa jennaan jechuudha. The abbaa gadaa was justified first among the equality dha yookaan there were is various other official including namoonni adda addaan jiranii jechuudha. Isaa gaditti jechuudha. Abbaa seeraa kan jennuun abbaa seeraa yookaan gartee kan murtii kan jechuudha. Jajii nama kan jechuudha. Chief of jajii dha. Abbaa duulaa kan jennuun commanders of army dha. Hogganaa waraanaati jechuudha. Hogganaa waraanaati jechuudha. In addition of the councils of the retained Gada officials assisted of the Abba Boko and running to the government. Kanatti dawuudhaan counseling yookaan gartee retained Gada officially yookaan gartee hoggantoonni sirna gadaadha assisted Abba Boko yookaan gartee Abba Boko yookaan Abbaa Gadaan running the government godhu yookaan government kan hogganu jechuudha. Abbaa Bokkuu yookaan Abbaa Gadaadha. The elected Gada officials is ruled Oromo in according within the levels of the Gada systems of 8 years. Kana namni Oromoo keessa yookaan hoggantoota Oromoo ofishaalota gara sistemii keessa filatame sun according gartee accordance within the lawiidhaan bula yookaan gartee sirna gadaa sistemaanii waggaa 8 bulchanii jechuudha. The government of independent executive mootummaan kun gartee executive gartee qaamota yookaan gartee wanta kan jennuun jechuudha. Bara yookaan gartee the balance of power kan jennuun jechuudha. Sadeen san executive fi legislative fi judiciary yookaan qaama seera tumu qaama seera eeguu fi qaama seera raawwachiisu ni qaba. Branch of the way of the balancing power kun kan jennuun kana ni qaba jechuudha. Sirni gadaa Oromoon dimokiraataa waada ture jechuudha. Kanaaf corrupted or the gartee dictatorial leaders would be removed from the powers of through the process of the called buqqisuu nama jennuun laal gartee namni korraaptii hojjete namni malaamaltummaa hojjete diktaatara yookaan namni aangoo isaa itti fufsiisuudhaaf gartee irra tursiisuudhaaf irraa bu'uu dide remove irraa buufama power irraa gartee process of the buqqisuu kan jaamuun removal yookaan gartee irraa buqqisuu jennaan yookaan irraa kaasuu jaaniin before the end of their terms kana dura irraa kaasanii jechuudha. Nama sirna gadaa irra diduu fade irraa buqqisanii jechuudha. Oromo's movements is particularly is precipitations yookaan gartee participation in the Gada systems is the by parallel institution knowledge of the Sinke Oromoon gartee akkuma gartee sirna gadaa keessatti dhiironni hirmaachaa turan dubartoonni sirna gadaa keessatti ni hirmaatan jechuudha. Gartee haadha Sinke jennaan jechuudha kan keessatti hirmaatan. This institution is promoted gender equality institution kun dhaabbanni kun wanni inni guddisu yookaan gartee walqixxummaa saalaa dhiiraa fi dubartoota eega. It is also the one of the major institution yookaan peace making akkasumatti akka nageenya jiraatu kan eeguudha yookaan sirni gadaa dubartootaan gaggeeffamu kan Sinke kunis jechuudha. Sirna gadaa keessatti walqixxummaa saalaatii fi gender equality dafi akkasumatti gartee peace making ida jechuudha. A female is began to the hold Sinke think is justice after the marriage and this is signifies fertile ja kana jechuun females yookaan dubartoonni jechuudha. Began to hold Sinke Sinke da qabachuu hold Sinke da qabatan yookaan gartee think Sinke tin sticky ulee tin sticky qabatan ulee yookaan gartee stick tini taate xiqqoo taate jechuudha. Justice after eega gartee miir eega gartee uleen isaan qabatantu wanni isin nu garsiiftu jechuudha. Eega isaan heerumanii fi eega isaan gartee dhala dhaaban booda waan kana irratti hirmaatanii jechuudha. Sinke is simboolii yookaan gartee blazing to fertile bakannanii jechuudha. Warri gartee dubartoonni sun productions of the akkasumatti gartee production irratti oomisha irratti prosperity akka badhaadhinni dhufutti jireenya keessatti yookaan gartee bakanna warri haadha Sinkeedha sun blazing kanan. Haadha Sinke mother of the Sinke jennaan is one of the members of the Gada keessatti isinis miseensota sirna gadaa keessaa isii takkaadha. And the participate tan hirmaatu peace making for nageenya eeguudhaaf keessattuu along the with legal export to and elderly dha jechuudha. Kanaaf gartee isiin gartee nama gartee sirna gadaa keessatti peace making idhaaf gartee nageenya eeguudhaaf akkasumatti within the legal export dha tan taatee fi elders dha yookaan nama guddaa yookaan eega gartee fertile dhaabdee daa'imman horuu dhaabdee booda gumaacha kana keessatti hirmaatti jechuudha. Kanaaf the Gada functions is among the Oromo many of the countries even after their movement and the expansion through the Ethiopian regions since and early decades of the 16th century ja kana jechuun sirni gadaadha jechuudha. The Gada system functions sirni gadaa gumaacha sirni gadaadha among the Oromo many centuries gartee yeroo jaarraa 16ffaa duraas osoo hin babal'atin dura Oromoon hin babal'atin dura hojiirra oolaa ture sirni gadaadha. However ta'ullee the system is lost many of the traditional element over
times and eventually declines gana boodarra garuu sirni kun traditional elementoota adda addaa kan aadaa hidhabe boodarra eventually gabbu'e several internal and external factors gumaacha yookaan dhiibbaa biyya keessaatii fi biyya alaa irraa kan ka'e sirni gadaadhaa kun kufuu eegale those were the emergency of the power abbaa duulaan gartee maal ta'uudha ammas argamuudha waar liidarii hogganaa gartee cimaa yookaan gartee humna waraanaa qabutee boodarra boqonnaa 8ffaa keessatti gartee ni laalla isaan kana gabii keessatti west state keessatti jechuudha western state of kan jennuun jechuudha isaan keessatti sirni abbaa duulaadhaa kun ikoonomiin isaanii jijjiiramuu irraa kan ka'e waraana cimaa jaarrachuudhaan aangoo irraa bu'uu diduudhaan diktaatara ta'e sirna buqqisuu jalaa didee aangoo irra ture jechuudha who gradually becomes a mootii fi injee jechuudha boodarra deebi'ee mootiidha hin bu'u waggaa 8 injee sirna waraana humna jabaa jaarratee jechuudha abbaa gadaa kan biyya bulchu jiru inni immoo beekan sanuu hogganaa waraanaati jechuudha waraana dummeeffatee jechuudha long distance trading dhiibbaa irra godhee jira jechuudha daldalli gartee karaa dheeraadha jechuudha the expansion of the islam islaamummaan gartee biyya tanatti seenuun amantaan islaamaa biyya tanatti seentee sirna gartee gadaatiin buluu dhiisee namni amantaa islaamaa irratti gartee fudhachuunis gabbuu sirna gadaatiif gartee bu'aa guddaadha interactions within the monarchical Gibe state mootummaan monarchii Gibe omotic state wajjin gartee mootummaa walitti makamuun interaction yookaan relationship yookaan hariiroo wajjii uumuun sun sirna gadaa irra dhiibbaa godhee kuffisee jechuudha. Later on the missionary activity yookaan gartee kaatolikoonni yookaan gartee warra missionaryota inni kan jenne sun jechuudha. Kan boqonnaa jaaffaa keessatti ilaalle sun isaan sun Portugal irraa dhufuunis influence kan godhe jechuudha. Amantaa kiristaanaa uummata Oromoo fudhachiisuu irratti jechuudha. Systems in Ethiopian Empire irratti akkasumatti gartee hierarchical system yookaan Ethiopian Empire dha Christian Highland Kingdominis sirna kanarratti dhiibbaa guddaa godhee akka kufu godhee jira. Consequently the Gada systems become reducing the ritual gartee akkasumatti gartee ceremonial activity as the gartee is practiced by the party of the Oromo jana kana jennaan jechuudha. Kanaafuu gartee consequently the Gada system sirni gadaadha become reduced ni xiqqaate to ritual and the gartee hamma gartee ritual fi qabu san jechuudha. Akkasumatti gartee ceremony qabu san hunda activity san hunda dhabuu eegale practiced party of the Oromo keessatti kan duraan godhu san sirna gadaa eebbaa fi akkasumatti gartee gumaacha inni qabu san jechuudha. However some of the Gada expressions and the gartee psychology trains is remain interact in the current of Oromo social life tokko tokko garuu ta'ullee garuu guutummaan guutuu kufee osoo hin jenne bikka takka takkatti gartee wanni inni qabu sun psychology keessatti psychologytti akka duraan sanitti illee yoo jiraachuu baate sirna Oromoo keessatti hafee jira. The Gada systems is model yookaan that is the show that maal nu argisiisa sirni gadaadhaa model ways to the which societies in the past it is trained to government themselves is democratical jennaan jechuudha. Sirni gadaadhaa yookaan system is a model yookaan gartee shows kan nu argisiisu that is a way in which societies karaa yookaan hawaasni in the past trade to government mootummaa yookaan dimokiraataa ta'e ittiin bulaa ture jechuudha. Sirni Oromoodha san nu garsiisa sirni gadaadhaa jechuudha. The Gada of the Oromo society sirni gadaa Oromoodha the democratic nature dha amala gartee dimokiraatummaa qaba yookaan amalli isaa dimokiraataa kaadha. This is the prevent until the Oromo and the sustained to internal peace of the countries back ja kanaaf democratic nature ida system ni kun gartee system gartee preserved eegamuudha jechuudha. Kan eeguudha maal the unity of Oromo tokkummaa Oromootii fi sustained akka gartee internal peace keessoo Oromootti nageenyi akka itti fufu sirna godhaa tureedha jechuudha. Kana jechuudhaan sirna gadaa Oromoo laallaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo moggaasaa kan jennuun yookaan guddifachaa kan jennuun jechuudha. Moggaasaa inda guddifachaa where the institution yookaan gartee practiced by the Oromo enduring gisee gartee moggaasaa fi guddifachaan maal jechuudha institutionii dhaabbata yookaan practiced maal jechuudha hojii Oromoo keessatti kan Oromoon gartee irratti dirmaatudha. During gisee centuries movement yeroonii fi expansionii fi babal'ifannaa isaanii san moggaasaa fi guddifachaa meetidii isaan fudhatanii itti fayyadamaa turanidha. Moggaasaa jechuun adapting ifitti madaqsuudha gartee new or non grouped Oromoo gartee warra Oromoon ta'in gruppii Oromoon ta'in takka ifitti madaqsuudha. Moggaasaa jechuun jechuudha. Moggaasaa jechuun kanaafuu subgroup gartee subgroup or non gartee or any other social groups as body in midst or by the ceremony yookaan oath held dhaan yookaan gartee the preservance of the abbaa gadaan bikka jirutti nama ifitti makuudha. Wakaan gartee bikka gartee expansion itti gaggeessan bikka babal'ifannaa itti gaggeessan sanitti namoota hawaasa dhaqanii irratti babal'atan yookaan qabatan san jechuudha. Ifitti madaqsaniitiiti nan Oromoo
warreen ta'e warra Oromoo hin ta'in yookaan addaabti nan Oromoo sub groupii san or any other social groupii kamiyyuu haa ta'u body kan dhiigaan isaaniitti walitti hin dhufne san seremoonii gaggeessuudhaan yookaan of oz heeldii gaggeessuudhaan presentii of gartee presensi bikka abbaan gadaa jirutti ilmaan san isaa san maqaa isaanii moggaafatanii Oromummaa kannanii fi lafee ifi cabsisiisanii sirna Oromoo keessatti gartee isaan kunis gosa Oromoo taasifanna jaanii ifitti madaqsuusanii jechuudha. Based on the institutions of the Oromo subgroups the adapt godhan create numbers of the peoples warra san ifitti furaniiti adapt akka isaan Oromummaatti fudhatan adapted Oromo subgroup or any other groups because collectively ilma jaanii moggaafatan ilma gosaa jaaniiniiti warreen ifi moggaasan san of the subgroup warreen jannuun san ifitti madaqsanii ilma gosaa jaaniitiiti warreen gruppii isaanii hin ta'in kan qabatan san Oromummaa kannanii fi jechuudha jarri. Kanaaf were entitled to all socio-economic and political right mirga diinagdeeni kannaniif mirga siyaasaanii kannaniif mirga hawaasummaanii kannaniif adapted gartee isaan keessatti entitled gartee guutummaan guututti keessa seene waan Oromoon qabdu guutummaan guututti argataa jechuudha. The Oromos adaptations of the growing numbers of the group of the people is expanding their numbers and the result of the military potential and the better enemy jennaanii jechuudha. Kanaaf gartee bu'aan guddaa kanneef jira. Bu'aan guddaan inni kanneef yookaan sirni gartee moggaasaadhaa kun sirni gartee kun wanni inni kanneef jechuudha. Oromoon akka heddummaattu yeroonii fi akka grow lakkoofsi guddaadhaan akka gartee babal'ifannaa gaggeessan yeroo isaanii san humni waraana isaanii akka cimuu fi beetil gartee batil inamii warqaan diina isaanii irratti akka namoota hedduu ta'an namoota baay'ee ifi madaqsanii miti kun gumaacha guddaa isaaniif fide. The significantly contribution successfully Oromons attack the enemy gartee maal isaanii akka to'atan enemy isaanii diinota isaanii akka attack godhan and the controlling in new land lafa gartee haaraa akka qabatan isaan taasisee jira jechuudha. Namoota baay'ee isaaniif ida'uudhaan jechuudha. Highland of the Ethiopia regions akkasumatti keessaafuu lafa mootummaa Kiristaana Highland Ethiopiaadha baay'ee isaanii qabachuudhaan nu argisiisanii jechuudha. Siruuze moggaasaa sistemii keessatti sirna kana keessatti gartee at the same times the weakness of the Oromo or non Oromo groups dadhabinni yookaan gartee Oromoodha yookaan gartee humna Oromoo hin ta'inii sun jechuudha. Dadhabinni yookaan gartee weak Oromo dadhabinni Oromoodha yookaan non Oromo groupiidha guide to both gartee protections and the military benefit from the members of adaptation gosa kan jennuun san gosa isaanii gartee kana ifi dabala yookaan kan ifitti adapt godhan sanirraa gartee weaknessiin isaanii yookaan gartee dadhabinni isaanii akka isaan groupiin sun gained both gartee Oromoodhaa fi warra Oromoo hin ta'in kan ifi madaqsan kanarraa humna waraanaa military benefit bu'aa waraanaa guddaa argachuudhaan memberiin isaanii san keessaa wanta warreen isaan dura dhaabbate guutummaan isaanii mo'achaa turanii jechuudha. Adapt warreen ifi godhan san guutummaan guutuu isaanii keessatti hirmaachisanii waraanaas godhatanii saba Oromoo godhatanii lafa kannanii fi maqaa moggaasanii gosa moggaasanii ilma keenya jechuudhaan jechuudha. Likewise guddifachaa akkuma guddifachaa hoose institution guddifachaanis institution yookaan dhaabbata yookaan gartee other on the individual level kun maali kun nan groupiidha kun moggaasan groupiidha kun ammoo guddifachaa namuma tokko fudhachuudha. The adapting san ilma fudhachuudha was regarding to the real san ilma dhugaa godhachuudha and the enjoy all of the right mirga hunda kan nuudhaaf tiruu san ilma dhugaa san godhachuudha. Nan Oromoo ilma Oromoo kan ta'in jechuudha. Where also the integrated into the Oromo society keessatti makamuudha yookaan institution isaanii san keessatti makamuudha yookaan gartee guddifachaa jechuun sirna yookaan nama dhuunfaa tokko ilma kee godhattee lafa kannitee fi qabeenya kannitee fi maqaa kee moggaafsiftee maqaa keetiin yaammatee gosatee lallabsiftee kannituuf sanii maal jennaan jechuudha guddifachaadha. Kun ammoo gruppiidha jechuudha moggaasan jechuudha. In the next unit you will learn unit itti aanu keessatti ni baranna about luwaa yookaan sirna luwaa sirna sidaamaadha jechuudha. Baallee yookaan sirna geediyoodha jechuudha. Hayyoota yookaan sirna konsoodha jechuudha. And so on hakkana kana ni baranna like the Oromo akkuma sirna gadaatti isaan kunis indigenous local government ida mootummaa yookaan gartee aadaatiin yookaan sirna dhalattoota biyya keessaatiin kan bulusanidha jechuudha. Members of the society pass isaan kana hunda ni baranna unity itti aanu keessatti jechuudha. Kanaaf gartee wantoota asirra jijjiiran kana tana gaafii sasalphoodha jechuudha. Kun dalaguudhaaf haffalliidha waan ta'eef namni kitaaba understand godhe kun naman dhibu waan ta'eef kana dalagaadha. Arrammoo asitti unity
unity kana unity 8 kan jo hanga walitti dachano party jalqaba irra unity kana keessatti ga political social and the economic process in the Ethiopian in the 16th and the 19th century keessatti wanti jiran jechuun waan ni bu'aa guddaa qaba unity kunis ka cover ta'uu qabu jechuudha ajaa'ibatti trans wajjin illee wal qabata waan ta'eef jechuudha most of the history of the Ethiopians exist in the unity 9 and unity 8 and unity 7 keessatti jechuudha history Ethiopia guutummaan guututti kan cover ta'ee jiru kana jechuudha wanni isin irratti xiyyeeffachuu qabdan kanaaf galatoomaa barattoota qiyyaa paartii gartee unity 8 faanaan gola deebinuun nagaan naaturaa I love you isinin jaaladha thank you so much